Hello, kam jirtu daawwattoota kiyya. Boqonnaa darbee keessatti akkaataa akkamiin Microsoft Word itti fayyadamnee dookumentii keenya akka qindeeffannu waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Boqonnaa kana keessatti immoo itti fufiinsaan Microsoft Office jala Microsoft Excel akkaataa akkamiin fayyadamuu akka dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a. Akkuma boqonnaa darbee keessatti kaasaa ture Microsoft Word irratti teebilii akkaataa akkamiin akka qindeeffachuu dandeenyuu fi akkaataa akkamiin wantoota barreeffamoota liistii ta'an teebilii keessatti liistii goone wantoota kaalkuleeshinii qaban immoo kaalkuleet akka godhachuu dandeenyu waliin ilaaluu keenya ni yaadatama. Microsoft Excel keessatti immoo bal'inaan kan ilaalamu teebilii sana bal'isuudha jechuudha. Ragaawwan teebiliin qindaa'an moor bal'isuudha jechuudha. Microsoft Word keessatti teebilii ragaa qindeessuun kaalkuleeshinii walxaxaa ta'an hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Asitti garuu Microsoft Exceliin uumama isaatiin wantoota kaalkuleeshinii qaban kaalkuleet gochuu fi keessumattuu ijoollee barattoota FB ta'anii kan faculty of business ta'anii akkaataa kamiin xiinxalaa ragaawwan garaagaraa itti geggeessuu danda'an waan akka regulation modelii fa'aa akkaataa kamiin akka hojjechuu danda'an tuulsota bal'aatu Microsoft Excel keessa jira jechuudha. Akkaataa kamiin payroll hojjechuu akka dandeenyu dhimma faayinaansii wal qabatan akkaataa kamiin hojjechuu dandeenyu barsiisotaaf immoo dhimmoota sadarkaa wal qabatan dhimmoota qabxii barataa wal qabatan akkaataa kamiin hojjechuu dandeenyu ogeessota faayinaansiif immoo akkaataa kamiin kaalkuleeshinii faayinaansii wal qabatan hojjechuu akka dandeenyuu fi akkaataa kamiin anaalisisii garaagaraa istaataa keessatti beeknu sana jechuudha. Istaataa keessatti inni jiru sun baay'inaan as keessatti argama jechuudha. Baay'inaan as keessatti argama. Namoonni moor language istaataa keessa jiru beekanii istaataa jechuun appilikeeshinii ittiin anaalisisii garaagaraa geggeessinu jechuudha. As Excel irratti illee fayyadamu jechuudha. Namoonni koodii sana beekan yookaan saayinsii sana beekan Excel keessatti fayyadamuu danda'u. Kanaaf Exceliin hojuma isaatiin bal'aa ta'umsaa nu hubachiisa. Keessumaa wantoota foormulaa wal qabatanii fi daataabeezii wal qabatan hojjechuu keessatti gahee olaanaa waan qabuu fi kutaa kana keessatti bal'inaan yoo hunda ta'uu baate illee bal'inaan amma tokko kutaan kan laallu ta'a jechuudha. Boqonnaa kana keessatti Microsoft Office Word ilaalleerra dookumentii qindeessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Wantoota barreeffamaa wal qabatanii isaan kun immoo wantoota taabulaar ta'an yookaan teebiliin qindaa'an akkaataa kamiin qindeessuu akka dandeenyu nu gargaara jechuudha. Kanaas keessatti tuulsota as keessa jiran hunda yoo beekuu baanne illee hamma beeknu waliif qoodaa deemna. Kanaaf namoonni miseensa haaraa taatanii gara fuula YouTube kiyya dhuftanii fuula YouTube kana subscribe gochuudhaan wantoota barnoota kana wal qabatan guyyaa guyyaatti isinii dabarsu akkasiin godhaa isiniin jecha kan miseensa taatanis notification icon irratti kilik gochuu akka daganne isinii jedha. Har'aa fi akka seensaatti yoon kana jedhee hin gaa kutaa itti aanu keessatti bal'inaan wal agarra. Ammasitti nagaan tura.